Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Kabachiisuu Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma garee yakkamaattiin jedhan seeratti dhiyaatanitti itti fufaa jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmad barreeffama Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin opereeshinichi akkaatuma karoorfameen gaggeeffamaa jira jedhaniiru. Gamtaan Afrikaa immoo ibsa baaseen qaamoleen lamaan jibbummaa walirratti oofan dhaabuun mariitti akka deebi'an gaafate. Firaafolee dhugaasa gabaasa qabdi. Ministeerri muummee Abiy battala garee yakkamaan hidhannoo hiikkatee naannicha keessatti bulchiinsi seera qabeessi deebi'ee kanneen seera jalaa baqatan yeroo to'annoo jala oolanii seeratti dhiyaatanitti opereeshiniin kun ni dhaabbataa jedhu. Lolli naannoo Tigraayitti eegale kun har'a guyyaa 7ffaa qabateera. Torban irraa kibxata galgala halkan sa'aatii 4 ture. Hidhattoonni dhaaba naannicha bulchutti hidhata qaban kaampiiwwan raayyaa ittisa biyyaa haleelan jechuun mootummaan Itoophiyaa kan ibse. Ergasii ministeerri muummee Abiy raayyaan ittisaa akka tarkaanfii fudhatu ibsan. Dhaabni naannoo Tigraay bulchu immoo weeraratu natti baname jedha. Ergasii eegalee lolli bakkeewwan garagaraatti naannichatti adeemsifamaa jira. Lolli kun garuu dhaabbatee nagaan akka hiikamu dhaabbilee fi biyyoonni garagaraa gaafatanis ministeerri muummee Abiy hanga qaamoleen biyya jeeqaa jiru jedhan kun seeratti dhiyaatanitti tarkaanfiin akka itti fufu ibsan. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamad haala Itoophiyaa irratti ibsa har'a baasaniin walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaa keessa jiru yaaddoon hordofaa akka jiran himan. Gamtichi birmadummaa Itoophiyaa akka kabaju ibsuun qaamoleen lamaan jibbummaa walirratti oofan akka dhaaban gaafatan. Fedhii biyyattii irratti hundaa'uun qaamoleen lamaan karaa nagaan furmaata akka barbaadanis ibsaniiru. Kanaafis Gamtaan Afrikaa deeggarsa akka taasisu ibsaniiru. Kana dura dhimma pirezidaantii naannoo Tigraay Gamtaan Afrikaa gidduu seenee akka araara buusu gaafatan irratti addatti ibsarra ba'een wanti deebiin kenname hin jiru. Guyyaa kaleessaa dhalattoonni Tigraay Ameerikaa keessatti hiriira taasisaniin waraanni akka dhaabbatu gaafataniiru. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessatti walgahii taasisaniin immoo haleellaan akka cimu garuu lammiileen nagaa akka balaaf hin saaxilamne gaafataniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Dabalataan miidiyaaleen mootummaa raayyaan ittisa biyyaa buufata xiyyaaraa Humaraa to'achuullee gabaasaniiru. Torban darbee eegalee wanti naannoo Tigraayitti mudate Itoophiyaa ijoo dubbii addunyaa. Loluma naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiruun pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el waraanni Eertiraa humnoota Tigraay irratti lola bane jechuun himataniiru. Ibsa irra kennaniin mootummaan ammaan gorra jiru kun biyya diinaaf dabarsee kan kennedha. Saboonni Itoophiyaa mormuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Lola deemaa jiruun balaan dhaqqabullee ibsan. የአየር ድብደባው በከተሞቻችን ብቻ ሳይሆን በገጠር ገጥሞናል። ይህ ዘመቻ እስካሁንም ከፍተኛ ሰብአዊ የማቴሪያል ጉዳት Haleellaan xayyaaraa magaalota qofa otoo hin taane baadiyyaa keessas nu qunnameera. Duulli kun lubbuu namaa fi meeshaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu irra kan darbe deemee tokkummaa biyyattiis ni miidha. Mootummaan Abiy Isaayaas wajjin ta'uudhaan uummata Tigraay irratti weerara gaggeessaa jira. Kaleessa lola bakka Baayikaar jedhamutti gaggeeffameen mootummaan Eertiraa duubaan meeshaa waraanaa guddaadhaan haleellaa raawwachuun tumsa isaa agarsiiseera. Uummanni Tigraay humna weeraru waan ofirraa qolachaa jiruuf deeggarsi Eertiraa kan barbaadame dhukaasa nu eegali kan jedhame. Barii har'aa eegalee immoo waraanni Isaayaas daangaa biyyattii cabsee weerara eegaleera. Uummanni Tigraay wareegama barbaachisu kaffalee daangaa kabachiisuudhaaf duubatti hin deebi'u. Bulchiinsa biyyi daangaa biyya ormaaf dabarsee kennee Tigraayin reebuu filachuu isaa hunduu beekuu qaba. Dhimmi kun uummata Tigraay sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallata. Gantummaa guddaadha. Lammi biyyattii mootummaa biyya alaa fayyadamee cabsuudhaaf mootummaa daangaa biyyaa dabarsee kennetu jira. Himannaa Dr. Dabratsiyoon irratti gama Itoophiyaan wanti jedhamee hin jiru. Akka Reuters ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saala waabeeffachuun gabaasetti garuu Eertiraan lola kana keessaa hin qabu jetteetti. Usmaan Saala kun wal dhiibdee keessaa hin qabnu jechuun ibsan. Torban darbee ajaja kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuun kan himatame dhaabii TPLF yeroo ammaa raayyaan ergama isaa ba'uu qabaa jechuun dubbateera. Raayyaan weerara alaa qolachuuf dirqama qabus ergama isaa raawwachuu qabaa jechuun dubbataniiru. Dr. Dabratsiyoon dubbi isaanii har'aan lolaan wanti furamu hin jiru mariin akka furamu jechuunis gaafataniiru. Gama kaaniin har'a waaree booda ibsa miidiyaalee alaaf kan kennan dubbi himaan komaandi poostii dhimma naannoo Tigraay keessa deemaa jiru hordofuu kan ta'an Ambaasaddar Reedwaan Hussein
bilbilli naannichatti cite TPLF raawwatee jechuun himataniiru. Mariin kan jiraatus gaafa seerri kabajamedha jechuun dubbatan. When they were about besieging our commands there, the first thing they did was ajajaa kaabaa achi jiru yeroo marsuuf jedhan miseensonni raayaa waan shakkan ibsuuf gara ajajaa raayaa waliigalaatti bilbilaa turan. Wanta achitti raawwachaa jiru ibsuu isaaniin dura garuu tajaajila teleekominikeeshinii kutani. Achi immoo elektirikii kutani. Ibsaan bannaan wal argachuun dadhabame. Yeroo ammaa wanta naannicha keessa adeemaa jiru baruuf hanqinni odeeffannoo jira. Garuu hanqinni odeeffannoo mudate hojiidhuma jarri TPLF hojjetaniin. Araarri ni jira garuu yoomi kan jedhudha. Araarri kan jiraatu yoo meeshaan humna addaa naannichaa raayyaa duraa fudhate yoo barbadaa'e humnootni hunduu sochii amma taasisan irraa dhaabbatan akkasumas yakkamtoota seeratti dhiyaatanii seerri kabajamee qofaadha. Yeroos nageenya waaraa mirkaneessuu irratti marii taasisuun danda'ama. dialogue and then discuss on the lasting peace and coexistence. Haleellaa raayyaa raawwataa jiruun miseensonni humna addaa Tigraay 500 ol ajjeefamuu miidiyaaleen biyya keessaa raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa Izii Kaabaa Meejar Jeneraal Balaay Siyyum waabeeffachuun gabaasaniiru. Kan harka kennanii fi meeshaaleen garaagaraa to'atamuu ibsan. Haa ta'u malee gama raayyaatiin namoota miidhaman wanta ibsan hin qabani. Gama naannoo Tigraayin badiin dhaqqabe lakkoofsaan ibsamee hin jiru. Ta'us kaleessa Reuters akka gabaasetti gama raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiinis miseensonni dhibbaan lakkaa'aman akka ajjeefaman gabaasuun ni yaadatama. Nittima qorichi HIV haaraan yaalirra jiru miidhaa vaayirasichi qaamarraan ga'u ittisuurratti qorichi guyyaatti kennamu caalaa 89 milkaa'aa ta'uu saayintistoonni himaniiru. Kaaba Moozaambiikitti jihaadistoonni gartuu IS waliin hidhata qabu jedhaman namoota 50 ol irraa morma kutuun ajjeesuu isaanii miidiyaan biyyatti gabaase. Hidhattoonni kunniin dirree kubbaa miilaa mandara tokko keessa jirutti haala suukaneessaan morma kutaa qaama mummuraa dirree sana lafa jechaatti geeddaran jedhan. Siyaasaa beekamaan biyya Palestine kan waggaa hedduu Israa'elii fi Palestine jidduu nagaa buusaa ture Said Erekat du'aan boqotan. Erekat dhukkuba koronaa vaayirasiin kan lubbuun isaanii darbe. Du'a Said booda pirezidaantiin Palestine Mohammad Abbas guyyaa 3 guyyaa gadda biyyaalessaa labsaniiru. Qorattoonni Awustiraaliyaa buqqeen mataa umurii waggaa miiliyoona 2 qabu kan Afrikaa kibbaatti argatan achi dhuftee dhala namaa irratti hubannoo haaraa dabala jedhan. Buqqeen mataa dhiiraa argame hortee eessuma yookiin adaadaa gosa Homo erectus akka ta'e ibsameera. Filannoo Ameerikaatiin injifannoon Baayiden erga dhaga'ame booda gareen ce'umsaa hanga Baayiden baallii fudhatanitti dalagu deeggarsa baajeta federaalaa eegaa jira. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp injifatamuu isaanii hin amanne hin fudhannellee yaada isaanii kana riippablikaanonni deeggaraniiru. Gaafa sagaleen lakkaa'amu rakkoon ture jedhu Tiraamp ta'us ragaa dhiyeessan hin qabani. Gareen duula filannoo Tiraamp bulchiinsa Peensilveeniyaatti himannaa haaraa baneera. Aslii Galgaloo gabaasa qabdi. Bulchiinsi Barack Obama waggoota 8 pireezidantii ta'an Ameerikaa akka ture Joe Bideniin dorgommii pireezidantummaa Ameerikaa barkaan Donald Trump injifatee pireezidantii Ameerikaa 46 ta'e. Pireezidanti Trumpiin agammaa injifachuu Joe Bidenii dorgommii kan keessa fudhachuu didee mormii qaba. Isteetiiwwan garaagaraa keessatti deeggartooti Trumpiileen hiriira ba'uu jiru. Gareen duula filannoo Trumpii kalee himannaa seeraa mana murtii federaalaa kan Peensilveeniyaa bantee akka waraqaa injifannoo Joe Bidenii kennamu hoogganoota isteetichaa hariifachiisan dhaabbachiisan. Ta'ullee abbaan alangaa Peensilveeniyaa falmiin sun bu'aa hin qabdu jedhe. Joe Bideniin sanbataa Peensilveeniyaa injifatee Electoral College 270 kan injifachuuf barbaachisu dabre. Abbootiin alangaa paartii Riippablikaa Trump duub jirraa jettee beeksifte. Seneetaan Riippablikaa beekamaan Mitch McConnell Trumpiin mirga harka 100 qabaa jedhe filannootaan falmuuf. Ogeeyyiin garuu filannoon hatamtiin jirtu jedhu waan raagaan agarsiis hin jirreef. Haa ta'u malee abbaan alangaa Ameerikaa William Barr arbak boot seeratiif eeyyam qorachaa filannoo tanaatiif kenne. Eeyyam kanaan wal qabatee hoogganaan damee haqaa Richard Pilgan hojii dhiisee ba'e. Akka gabaasa CBS'tti Trump aangoo gadhiisuu dinnaan Joe Bideniin yaada karaa seeratiin falqabaa jedhan. Gaazexeessitooti White House garuu Trump aangoo amajjikee gadhiisuuf eegamaa jetti. Miijaa Rooba Alam Mul'ataa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee barumsa sooftiweer injiinaringii ta'ee utuu jiru appilikeeshinii fi marsariitii afaan Oromoo adda addaa hojjechuu eegale. Sana booda kana dura appilikeeshinii macaafa qulqulluun afaan Oromoon qopheesseera. Amma immoo miidiyaa hawaasummaa akka Instagiraamii fi Feesbuukii guutummaatti afaan Oromoon qophaa'ee fi ammayyaa jedhamu hojjetee dhiyeesseera. Miidiyaan hawaasummaa ammayyaa kun maali? Fayyadamni akkamitti
Diffatama dandeebi'a akkaminis immoo namoonni itti fayyadamuu danda'u kan jedhu irratti firaafolee dhugaasaa dubbisteetti kunuuti. Appilikeeshinii kana aayidiyaa masaayyuu kan fide mucaa hiriyaa godhachuun bisaa immoo jedhama. Footograafarii waan ta'eef hojiin hundi isaa footoo kana kaasee sheer gochuu gatii barbaaduu fi booddeen immoo afaan Oromoodhaan waan akkasii jechuu dandeenya. Kan namni suura isaa irratti wal jijjiiru ispeeshaalii amma ayyaana adda addaa kanneen akka irreechaa isaa irratti namni suura isaa wal jijjiiruu barbaada. Isa kanaaf immoo pilaatfoormii namti danda'e afaan Oromoon kan maqaa isaa barbaachisa jennee yaadneetu akka kanatti jalqabne jechuudha. Instagraamiin fayyadamtoota baay'ee qaba. Adda kan godhu maalidha mee kan kee? Adda kan godhu tokkoffaa guutummaa guutuutti afaan Oromoodha. Lammaffaa immoo akka Instagraamis baay'ee bal'aasituu hin ta'in koominitiidhuma keenya afaan Oromoo kan ilaallachuu danda'u. Afaan Oromoos babal'isuu gatii barbaanne fi inni guddaan isaa fayyadamtootuma afaan Oromoo akka qabaatu fedha. So booddee adeemsicha gaafa bal'achaa deemu garuu qooqa adda addaatti dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Amma inni kuni amma sooshaal miidiyaa baay'een kan akka Feesbuukii, Instagiraamii fuula yookaan piroofaayilii kan ofii kee banatteeti achirratti wanta qooduu barbaaddu suuraa si ta'e viidiyoo yookaan barreeffama qooddaa sana booddee ergaa dhuunfaatti walitti erguu dandeessan. Wanta kanas of keessaa qabamu maxxansuu duwwaadha. Lamaan isaanii hin danda'ama. Haasaanis jira yookiin haasaa yookiin chaatni jedhamu. Akkasumas immoo maxxansiis jira. Garuu beezikaaliin barbaanne baay'ee barbaachisu maxxansa sana irratti namni yaada qabu tokkoffaa lamaffaa ilaalcha qabu sadaffaa immoo keessumaa aadaa isaa suura adda addaatiin seenaa darbee seenaa amma jiru hundumaa maxxansuu danda'a. Kanaaf namni kamiyyuu akkaawuntii mataa isaa yookiin eenyummeessa jennee waamnanuuni eenyummeessa mataa isaa banee maxxansuu danda'a. Even yaada sana irratti gaafa maxxansa kee maxxansitu yaada sana irratti komantiin barbaadu kanaan of gochuu dandeessa. Maaliif amma fakkeenyaaf namni haasaa jibbaa yookiin hate speech yookiin suuraa fi haasaa abmalee gaafa namni post godhu report gochuu danda'a namni gaafa report godhu gara keenya dhufaa jechuudha gara administreetarii yeroo masana akkaawunti sana bulook godha jechuudha. Community Oromoo keessatti ammam fudhataman argata jettee yaaddaan? Fudhatamallee guddaa qabaatee deemaa jira. Sababni isaas amma yeroo irreechaa irratti namooti ijoolleen baay'ee Facebook irratti suuraa isaanii baay'ee sheerii gochaa turani. Garuu Facebookiin gatii baay'ee guddaa ta'ee fi namni wal arguu hin danda'u achirratti. Garuu inni kun shoortii fi pirisaayisii gaafa ta'u koomunitii xumurratti wal arguun baay'ee gaarii ta'a inni gatii yaannee fi gaafa koomunitii isaanii arguu barbaadan immoo kanarratti fayyadamuu danda'a jechuudha. Dargaggoon kun beeksisa irraa galii argamuun akka itti fufuu hojii kanatti baay'een gammade. Kun yeroo duraa fi waggoota 152 keessatti magaalaan Austin nama gurraacha kan filatte. Talaalliin jiruun Itoophiyaan jeequmsatti seentii ilaalchi jedhu bu'uura hin qabu jedhan ministeerri Muummee Abiy Ahmad. Lolli Tigraayitti adeemaa jiruun yoo mariin furame malee Itoophiyaan wal waraansatti seenti gaanfa Afrikaas jeeqama jechuun dhaabbileen adda addaa yaaddoo isaan ibsaa turan. Lolli qaamolee lamaan erga eegalee har'a guyyaa ja'affaadha. Barreeffama Tiwiiterii sana irratti barreessaniin ministeerri Muummee Abiy tarkaanfiin fudhatamaa jiru olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Yeroo gabaabaattis goolabamaa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el gamtaan Afrikaa lola gidduu seenee araara akka buusu gaafataniiru. Firaafolee dhugaasaa. Dubbiin ministeera Muummee Abiy kun erga michoota Itoophiyaa fi dhaabbileen tokko tokko lolli akka dhaabatuu fi mariin akka furamu dhiibbaa taasisaniin booda kan dhaga'amedha. Pirezidaantiin ittaanaa gamtaa Awurooppaa Josep Borrell ibsa galgala kana baasaniin lolli Tigraay mariin akka hiikamuuf Igaadii fi gamtaa Afrikaa waliin mari'achuu ibsaniiru. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii lola adeemaa jiruun namoonni miliyoona 9 ta'an balaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf saaxilamuu malu jedheera. Gama kaaniin kaafaa'uun ibsa irra baaseen waraanni dhaabbatee mariin akka hiikamu gaafateera. Jimaata darbe dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el xalayaa dura ta'aa gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosaaf erganiin rakkoo siyaasaaf waraanni furmaata ta'a jedhee hin amanu jedhaniiru. Hanga aangaa'onni federaalaa mari'achuuf walii galanitti garuu naannichi ofittisuu itti fufa jechuun Dabratsiyoon dubbataniiru. Lola kaaba Itoophiyaatti humna nageenyaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiruun lubbuun humnoota nageenyaa 100 lakkaa'amanii darbuullee miidiyaaleen gabaasaa jiru.
akka Reuters gabaasetti lola bakkeewwan garaagaraatti taasifameen gama humna addaa naannoo Tigraayinis ta'ee raayyaa ittisaan namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru. Gaafa sanbataa manni maree federeeshinii naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u murteesseera. Kana jechuun si'achi qaamoleen hojii raawwachiiftuu naannichaa kan kana dura mootummaan federaalaa hariiroo waliin kutuu ibse aangoorraa kaafamuu jechuudha. Finfinneetti ammoo hidhattoota naannoo Tigraay deeggaru shakkii jedhuun poolisiin namoota 162 to'annoo jala oolchuusaa ibseera. Lola gama lixa Tigraayin guyyoota darban taasifameen raayyaan ittisa biyyaa injifannoo gonfachaa jiraachuu Daarektarri Indoctrinationii raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Mohaammed Tasammaa dilbata miidiyaaleef himaniiru. Gama kaaniin miseensi koree hojii raawwachiiftuu TPLF fi gorsaan pirezidaantii naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa TV Dimtsa Wayyaanee jedhamu irratti dhiyaachuun akka dubbatanitti dhimma raayyaan ittisaa biyyaa lixa Tigraayitti bakkeewwan adda addaa to'annoo jala oolcheera jedhu laalchisee wanti jedhame dhugaa akka hin taane akeekanii jiru. Obbo Geetaachoon guyyaa kaleessaa xiyyaarri waraanaa tokko naannoo Maqaleetti humna naannichaan rukutamee kufuu dubbataniiru. Raayyaan ittisaa biyyaa garuu xiyyaarri waraanaa rukutamee kufee hin jiru. Humni qilleensaa ammallee bakkeewwan filataman haleelaa jira jechuun dubbii kanaan soba jedhan. Bakkeewwan tokko tokko Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti tajaajilli bilbilaa adda ciccite. Gabaasaan keenya magaalota Dambidolloo, Mandii, Gidaamii akkasumas Beegitti yaale akka hin dalagne nuuf gabaaseera. Dhimuma kanarratti Habtaamuu Xibabuun hoogganaa Itiyoo Telekoom Damee Lixaa obbo Mulaatuu Guddataa dubbiseera. Obbo Mulaatuun bakkeewwan kaanitti dalagaa jiraachuu fi gaafa roobii darbee galee bakkeewwan ciccitees akka jiru mirkaneessu. Ta'us sababa hin beeknu jedhan. Bultii sadii asii boqonnaa irra jira. Garuu odeeffannoo xiqqoo qaba gara dhihaa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa naannoo tokko neetworkiin citeera kan jedhu. Kunis nuti akkuma nama tokkotti eegganni citee booda kan nuti beeknu malee sana cufuuf yookaan banuuf aangoon isaanii harkan jiru. Nuti akka rijinitti tajaajila maamila keenyaaf kennuudha malee aangoos akkasii nuuf hin kennamne. Nuti yoo citeeyyuu dabnee akkamittiin akka rikkavar goonu hojjetaa keenya dabnee bobbaasnee akka inni suphamu goona malee akka citu hin goonu waan ta'eef akka korporeetiitti yookaan akka seekuriitiitti yoo gaafattan gaariidha. Inni kun aangoo keenyaan ala. Yeroo citu warri waajjira olaanaa sababa isaa isinitti himu? Nutti hin himan. Yoomirraa eegalee akka addaan citedha kan isin odeeffannoo qabdan? Akka lakkoofsa faranjiitti gaafa 4 irraati qabeetu naannoo tokko moobaayiliin kan inni cite firiijii kan jennu daataa fi voiisii isaa cite. Amma immoo 2G'nis voiisii moobaayiliinis citeera kan jedhu information qaba. Namoonni jiraatan naannoo keenya akka rijiniitti sannuu hubachuu qabani. Inni kun aangoo keenya ala ta'uusaa yaa'u nu beekuu qabu kan jedhu yaadan qaban. Gaafatanii deebiin isin laatame jira waajjira muummeetiin? Aangoo jiruutiin jiraachii keenya eegne iskaaleet gooneerra. Isaanis immoo waan irra keenya abdeetii sin goona kan jedhuun hanamammaa turre abdeetii sanaa booda nuuf hin kennine. Iddoo tokko darbanii yerootti cufan yerootti banan argina. Inni kun maaliif akka ta'e akkuma keeti nutis beekumsa addaa hin qabnu isa kanarratti maaliif akkas ta'e iddoo kanatti maaliif ta'e maaliif beegiitti ta'e maaliif dimbiitti baname maaliif achitti cufame kan jedhu naawolojii isaan qabu. Dhimma kanarratti qonnaaltota Itiyoo Telekoom waajjira muummee argachuuf yaaliin taasifnee milkoofne. Vaayirasii jalqabaa namoonni 190 ol vaayirasichaan akka hin qabamne ittisu argame. Kanneen talaallii kana tolchan kun saayinsii fi namummaaf guyyaa guddaadha jedhan. 100 seenuuf namoota 18 qofa toffe. Ministeerri Fayyaa har'a akka beeksisetti 7 du'anii 307 qabamanii jiran halkan dilbataa poolisii Keeniyaatiin hidhamanii. Erga pirezidaantiin Maagufuliin aangootti deebi'anii hooggantoonni mormitootaa hedduutu hidhame. Bakka buutonni Liibiyaa hedduu egeree biyya isaan irratti mari'achuuf biyya ollaa Tuuniziyaatti walgahii nagaa taasifataa jiru. Taphataan beekamaa lammii Kaameruun Saamu'eel Eetoo balaa konkolaataa irraa lubbuun hafe akka maatiin jedhanitti dilbata kaleessaa Eetoon Kaameruun magaalaa Duwaalaatti osoo imaluuti rakkoon kan isa qunname yeroo ammaa hospitaala jira jedhameera. Ameerikaatti ceenee filannoo Ameerikaa torban darbee taasifameen lakkoofsi bu'aa filannoo xumuraa baramuu baatus abbaan injifatee dursee barameera. Kanaanis morkataan paartii Dimokiraatik Joo Baayiden Doonaald Tiraampin injifataniiru. Waggooti 8 bulchiinsa Obaamaa jalatti pirezidaantii aanaa ta'uun kan tajaajilaa turan Baayiden isteetiiwwan dorgommii cimaan keessatti adeemaa ture keessaa Pennsylvaniaatti mo'achuun sagalee mo'ichaaf isaan barbaachisu 270 ol darbuun injifannoo mirkaneeffataniiru. Ta'us ammallee Tiraamp injifannoo Baayideniin fudhanne firaafuu dhugaasaa gabaasa qabdi. Filannoon pirezidaantummaa US bara 2020 filannoo xiyyeeffannoo addunyaa guutuu fudhatee turedha. Filannoo morkiin cimaa irratti mul'ate kanarratti pirezidaant Doonaald Tiraamp fi Joo Baayiden kaadhimamtoota turani.
filannoo pirezidaantummaa Ameerikaan sagalee elektiroolarrii waliigalaa 538 keessaa kaadhimamaan sagalee 270 argate filannicha akka mo'atetti fudhatama. Joe Bidenis sagalee elektiroolaa 279 argachuun injifataniiru. Joe Biden battal injifachuun isaanii ibsametti yaada Twitter irratti barreessaniin kabajatu natti dhaga'amaa jedhan. Deeggartoonni Biden hedduunis daandiitti ba'uun shubbisaa fi dhaadannoo adda addaa dhageessaa gammachuu isaanii ibsaa turaniiru. Kanneen White House fuulduratti hiriira ba'anis Trump ari'amteetta gadhiisi jechuun dhaadachaa turaniiru. Haasaa kaleessa deeggartoota isaanii fuulduratti taasisaniinis Joe Biden amantaan irra keessan nan eegaa jechuun dubbataniiru. We're seeing all over this nation. Indeed. Har'atti abdii boruu haaromfameef biyya keenya keessattis ta'e addunyaa keessatti sagaleen gammachuu dhaga'ameera. Ameerikaa biyya keenya guddoo kana akkan dursu na filachuu keessaniif kabajaatu natti dhaga'ama. Hojiin na eeggatus jabaa ta'us pirezidantii Ameerikaanota hundaaf ta'uuf waadaan isiniif gala. Yoo na filattanis na filachuu baattanis amantaan irra keessan nan eega. Lammiileen pirezidantii Trump filattan bu'aa kanaan akka gadditan naaf gala. Garuu amma waliif carraa kenninu. But now, let's give each other a chance. Pirezidaantii ittaantu ta'uun kan filatamte Kamala Harrisdha. Isheenis seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa pirezidaantii ittaantu taatee filatamte yoo taatu lammii gurraattii ishee jalqabaatis. Bu'aan filannoo osoo hin baramin sagaleen lakkaa'amaa utuu jiru sagalee lakkaa'uu dhaabaa sagaleen hatamaa jira jechuun ragaa malee kan dubbataa turan pirezidaanti Trump bu'aa filannoo kanaa kan simatan hin fakkaatu. Duula gaggeessaan isaanii Trump bu'aa filannichaa fudhachuuf karoora hin qabu jechuunis dubbataniiru. Pirezidaant Trump isteetii tokko tokko keessatti bu'aa filannoo argame irratti himata banuuf karoora qabu. Abukaatoon isaanii Rudy Giuliani Fox Newsitti akka himanitti yoo xiqqaate isteetii 3 yookiin 4 tarii 10 keessatti iyyuu sagaleen hatamuu isaaf ragaan cimaa jira waan ta'eef Trump bu'aa kana fudhachuuf itti cimaa jechuun dubbataniiru. Duulli filannoo Trump ragaa cimaa jedhu kana hanga ammaatti ifa hin goone. Garuu wiixata har'aa isteetota ijoo keessatti himata akka banu hima. Pirezidaantii haaraa Ameerikaa ta'uun kan filataman Joe Biden koronaa vaayirasii to'achuun sagantaa isaanii jalqabaa akka ta'us gareen isaanii beeksisa. Obaalaa jedhamaa dhalatee kan guddate naannoo Gambeellatti ergasii baqattummaan biyya Keeniyaa kaampii godaantota Dadaab jedhamu keessa waggoota 10f jiraachuu hima. Dhiyeenya filannoo Ameerikaa taasifameen miseensa paartii kamuu osoo hin ta'in dorgomuun magaalaa bulchiinsa Minnesota Austin jedhamu keessa miseensa mana maree ta'uun filatameera. Injifachuusaa yoo dhaga'u miiratti dhaga'ame Elias Mulugeta isa gaafatee ture. I was really overwhelmed because this is the first time. Baay'een gammade. Kun yeroo duraa fi waggoota 152 keessatti magaalaan Austin nama gurraacha mana maree magaalaa keessa kan filatte. Jiraattotni magaalaa kun hunduu adiidha. Kanaaf injifadha jedhee iyyaan. Injifachuu kooyoon dhaga'u garuu baay'een ofitti gammade. Dhalataa Itoophiyaa jalqabaa magaalaa Austin keessatti filatamuun gammachuu guddaa naaf kenne. Elected as the city council in Austin, Minnesota. Obaalaan akka jedhutti ajjeechaa Gaambeellaatti bara 2003 dhaqqabee baqachuun kan gara Keeniyaa imale. Imala miilaa 7 booda Sudaan keessa ba'uun kaampii Dadaab Keeniyaa argamutti waggaa 10f jiraate. Ameerikaatti malee jireenya gaarii jiraachuu malee bulchiisa keessa seena jedhee hin yaadne ture jedha Obaalaan. Ta'us waggaa 4 dura gaafa tokko kantiibaa magaalaa Austin qaamaan dubbisuun itti gaafatama fudhachuu dubbata. And I asked them, do you guys know who is the mayor in Austin here? Who is our leaders and like? Kantiibaa magaalaa Austin yookiin ajajaa poolisii beektu jedheen dhalattoota Gaambeellaa achi jiran gaaffe. Lakki hin beeknu. Akka kantiibaan jiru beekna. Garuu isa dubbisnee hin beeknu naan jedhan. Lafa waajjirri kantiibaa magaalittii jiru intarneeta gubbaa barbaadeen dhaqe. Gaafan kantiibaa arge wanti jalqaba godhe maqaan koo Obaalaa jedhama. Magaalaa Austin gargaaruuf wanti narraa barbaadan yoo jiraate asin jira ittiin jedhe. Kantiibichi na argee eenyu ati naan jedhe. Ji'a 3 dura magaalaa biraarraa magaalittii dhufuu fi barachaa akka jiru ittan hime. Magaalaa kana waan jaalladheef magaalaa kana keessaa qooda fudhachuun barbaada jedhee ittin hime. Kantiibichi kolfe. Ati baqataa jalqabaa waajjira koo dhufee itti gaafatama fudhachuu gaafatedha. Boodarra walitti dhufeenyi kantiibaa waliin qabu cimee bara 2016tti boordii koomishinii mirga namoomaa magaalattiitti na muude. Ergasii tajaajilaan jira. And then I serve on the Board of Human Rights Commission since 2016. Dargaggoon umurii 27 Obaalaan rakkoo manneen jireenyaa furuu, tajaajila tursiisa daa'immanii gatii madaawalaan akka argamuu fi carraan hojii dabalataa akka argamu
duula gaggeessuun injifate. Lammummaa Ameerikaa waggaa dura kan argate yoo ta'u, waa'ee morkataa isaa fi hiika milkaa'inni isaa qabu akkanaan dubbata. My main challenger, her name is Helen Jar, and she was born in Austin. Morkattuun koo Helen Jar jedhamti. Austinitti dhalatte. Waggaa 66 guutuu magaaluma kana jiraatte. Anaaf morkattuu cimtuu turte. Ta'us uummanni Austin garuu anaaf filachuu murteesse. Milkaa'inni koo daa'ima ol guddatu Itoophiyaas ta'e Sudaan Kibbaa, Tanzaaniyaas ta'e biyyoota Afrikaa akkasumas kaampii baqattootaa keessa jiraataniif ergaa dabarsuu qaba. Dargaggummaanis ta'e dulluma keessaa gara Ameerikaa yoo dhufte yoo cimtee hojjette abjuu Ameerikaatti argachuu barbaadde ni argatta. Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii